Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota kiyyaa jirra jirtu baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedhe akkam jirtan fayyaa keessanii egaa warri mana kanaaf haaraa taatan akkuma duraanii subscribe share like gochuudhaan maatii kana taatanii wantoota chaanaalii kanarratti darbuu dhaggeeffachuu irra walirraa haa barannu isiniin jedha warroonni immoo tanaan dura maatii taatanii nu jajjabeessaa turtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechaa gamanumaan gama viidiyoo tokko daawwannee walitti deebinaa sababni isaa waa malee waan haasa'amu waan ta'eef. Oromoo bakka jirtanitti nagaan keessan haa baay'eetu maal jechuu barbaada seetan dhugaa natti hammaateera jireenyi natti ulfaateera maaliif akka ta'e beektu biyya galee akka nama hojjetadheen qaban ture akka namaa carraadhadheen ture garuu guyyaa tokko waan hin taane ta'e na sana duubatti deebi'ee yaaduutu hin barbaadu. Akkuma dhageessan biyya gaafan jiru akkaataan itti dabarsee namoonni na beekuu gara biyya Imaaraatti dhufee isa booda immoo abbaa koo baay'ee akka dhabde jechuudha jechuun biyyatti galtee kan xaarratti dhabdee kan hojjetattes dhabdee akka deebiteedha jechuudha wanti ishiin haasoftu asirratti aansee ani wanti nani haasa'uu barbaadu nuti shamarran biyya Arabaa gaafa biyya ormaa kana teenyu maaliif akka teenyu beekuu qabna rakkoon jira rakkoon akkuma jirutti ta'ee wantoonni nuti itti fayyadamuu qabnu haala kamiin humna keenyatti fayyadamuu qabna yeroo hagamii teenye biyya keenyatti galuu qabna yeroo nu teenyu kun murteessaa ta'uu qabaa jechuudha birri yookaan maallaqni dhufaa hin bada jechuudha hin dhufaa hin bada wanta garagaraati garuu immoo obboleettii keenya kun akka ishiin jettutti nan dhukkubsadha mana namaa danda'ee hojjechuu hin danda'u na gargaara waraqaa hojjisiifadheen hojjedha ala keessa hojjedha mana namaa hin danda'u cinqatii sammuu qaba jechaa jirti obboleettii keenya kana egaa gargaara asumarraan warreen gargaarsa godhuu fi barbaadan gargaaruu ni dandeessu jechuudha egaa nama gargaaruun immoo gaariidha ofiifis rakkachuun hin hafu akkuma namni biroo rakkatu nutis ni rakkannaa kanaafuu wal biraa dhaabbannu jechuudha obboleettiin keenya galtee biyya ishii keessatti maallaqa ishiitis fixattee obboleewwan ishiitinis yaaltee kan biyya Dubaay keessatti deebitee jirtudha jechuudha erga Dubaay keessatti deebitee immootu na gargaara waraqaan hojjisiifadha waraqaa malee illee immoo ala hojjechuun hin danda'amu tariitii tasa qabamuu dandeessi rakkooleen garagaraa irra gahuu danda'u waan ta'eef waraqaa malee hojjechuu waan hin dandeenyeef waraqaa na hojjisiisatoo akkasitti haala sanii nan hojjedha jechaa jirti jechuudha sababni isaa yoo dhukkubsattes biyya namaa kana keessatti akkuma jettee dhukkubsattuudha gaafa waa nama dhukkube gaa waraqaa malee mana yaalaa dhaquun hin danda'amu waraqaa akka hojjisiistaniif isin gaafachaa jirtu obboleettiin keessan gargaarsa isinirraa barbaadaa jirti gargaaruu ni dandeessu jechuudha warreen gargaaruu barbaadanii akkasii isiniin jedha asumarraan wanti ani dubbachuu barbaadu shamarran nuti jechuudha biyya namaa keessatti umurii keenya fixuun baay'ee nu hin barbaachisu waan hojjenne san qabannee galuutu nu barbaachisa jechuudha isinii galee qabanneetis gallee immoo gaafa wanti sun nu harkaa dhume deebi'uu irra hojiidhuma biyya keenyatti waan arganne hojjennee biyya keenya keessatti boqonnaa qabna dhibamnu mana yaalaa qabna maatii keenya bira jirra maatiin keenya illee nurra jiraachuu baatan haadhaaf abbaa yoo qabaachullee baanne jechuudha namoonni tokko haadhaan qabu abbaan qabu maalittan hirkadha eenyuttan hirkadha jedhaniito jechuudha namoonni deebisanii biyyuma ormaa kana filatan jiru jechuudha biyya ofii keessa jiraachuun haadhaaf abbaa bira jiraachuu namaaf caala akka hootiitti jechuudha maaliifi yoo dadhabde ni teessaa deebisanii biyyuma ormaa kana filatan jiru jechuudha biyya ofii keessa jiraachuun haadhaaf abbaa bira jiraachuu namaaf caala akka hootiitti jechuudha maaliifi yoo dadhabde ni teessaa yoommoo boqonnaa barbaadde ni boqottaa yoo mana yaalaa barbaadde mana yaalaa seera dhaqxaa
wantoota garagaraati jechuudha. Wanti biyyi namaa biyyuma namaati. Biyyi namaa boqonnaa sammuu namaaf hin kennitu jechuudha. Yeroo hunda cinqiidha jechuudha, dhiphina sammuuti. Kanaaf ammoo obboleettiin keenya kun yaaddorraa kan ka'e tokkoffaa irratti yaadan baay'isinaayi. Yaada baay'isuun baay'eetti dhukkubbii sammuu fida. Cinqamuun maallaqa balleessitaniif jettanii boo'uun, yeroo nama dhukkubeef boo'uun, wantoota garagaraati boo'uun dhiphina sammuu namatti fida jechuudha. Kanaafuu warreen kanaaf kan saaxilaman immoo irra caalan nuyi jechuudha. Maaliif hiyyaannaa maallaqa argannuuf maaliin goonafis nama dhibaa, akkasumas immoo wantoota garagaraati gaafa maallaqnis nama harkaa badee rakkoolee hedduudha. Akkuma hojjennee maallaqa argannu rakkooleenis akkasumatti dhufu waan ta'eef rakkoo san gaafa sammuu keenya keessummeessuu dadhabu sammuun keenya kun maal ta'aa deemaa, cufamaatii yookaan dhiphachaatii. Haga of ajjeesuu illee namni gahu, haga kilorooksii illee dhuguu ijoolleen gahan kanaafidha jechuudha. Dhiphinuma kanarra yoo deeme hoo, dhiphinuma kanarra yoo addunyaan kun nageessi hoo jedhanii wantoota garagaraa biyya Oromaa keessattis ijoolleen ofirratti yaadan jiru. Akkas gochuu irra haga namaa danda'ameen hojjetannee gallee gaafa galle immoo biyyuma keenya teenyee hojjetachuun bareedaadha. Biyya namaa keessatti ammallee maallaqa hin qabu biyya Oromaa dhaqee tanan hojjedha yoo jenne laala waggaa asitti gubnu kana biyya keenyatti yoo dabarsine gaariidhaan jedhanii haguma fe'ellee waraqaa hojjisiisanii alallee hojjetan ani gaarii natti fakkaatu biyya namaa kana keessatti jechuun jireenya biyya kiyyatti jiraadhu nan jiraadha jedhee yaadu jechuudha. Kanaafuu biyyuma keenya nuuf wayyaa. Simbirris kanuma biyyaatitu waca tolaa jedhan. Kanaafuu nutis biyyuma keenya tolla waan ta'eef shamarroonni keessattuu birriin nu jalaa dhume waan ittiin hojjennu hin qabnu jedhanii yeroo baay'ee waggaa 7, waggaa 8, waggaa 10 biyya Ormaa taa'anii galanii gaafa birriin harkaa dhume ammas immoo deebi'anii biyyuma namaatitti deebi'u jechuudha. Akkas ta'uun immoo ofitti amanamummaa dhabuudha. Kuni hirkattummaa malee yookaan mana namaa malee an of danda'ee hin jiraadhu jedhanii akkasitti yaaduu natti fakkaata jechuudha akka kootiitti. Kanaafuu shamarran biyya Arabaa jirtu yeroo keenyatti haa fayyadamnu, gallee biyya keenya keessatti waanuma xiqqoo irraa kaanee guddaa akka geenyu hojjechuu barbaachisaadha. Guddaarraa amma yeroo baay'ee wanni nu miidhu guddaarraa jalqabuudha. Guddaarraa jalqabuu irra xiqqishuurraa jalqabuu nu wayya jechuudha. Xiqqishuurraa gaafa jalqabde guddachaa dhufta jechuudha. Haala saniin guddatta. Maallaqa hin qabu, maallaqa fixadhe jettee gaafa biyya Ormaa kanatti deebite umuriin keetillee akkasumatti deema. Dhiphinni sammuu keetis haaluma saniin dabalaa deema jechuudha. Waraqaa hojjisiifattee yoo hojiin arganne obboleettii tiyya maal godhuu dandeessa? Wanni gootu tokko hin jiru jechuudha. Waraqaa hojjisiifatte garuu hojiin hin jiru. Hojiin hin dhabama. Ji'a 2, ji'a 3, ji'a 4 nama taa'u jira. Waraqichi immoo sirratti qoxxoora jechuudha. Ikaaman guyyaatiin qoxxoraa jechuudha. Lakkaa gaafa ittiin jechuudha waannaa ittiin ikaamaa hojjisiisan iyyuu hin hojjennetu jira jechuudha. Ala keessa gaafa hojjetan kanumarra himmootu manuma nama gamtee jedhan mana madaamii waggaa 2, waggaa 3, waggaa 2 guddatte waggaa 4 hojjetatanii galuudha. Malee biyya namaa kana keessatti hojiin hin dhabamaa, rakkooleen garagaraati jiru. Sanuyyuu shamara baay'ee ulfaataadha shamaraa fi dubartootaa fi kanaafuu akkasiin isiniin jedha. Isinirra beekee osoo hin ta'in waanuma argan irraa nama waan badaa tokko namni tokko